Shamarran keenya warri mana madaamii keessa jirtan akkuma fayyaa ijoolleen hedduun dhugaadha dhugaanis hin jira somnis hin jira kan jettan hedduudha. Mucaan tokko maallaan jettee keessaan naa barreessite yaamuna maaliif akkana jetta ani kunoo har'a eegan dhufee ji'a 4 ga'eera eegan dhufee guyyaa 3 booda 4 booda jaarsi madaamii kiyyaa hedduu tokko na rakkisaa jette. Habiibti waan ijoolleen akka kana jaarsi madaamii isa ta'u ijoollee siisa ta'u namni sin rakkisu yoo jiraate madaamitti deemtanii nimina. Madaamitti himtan taanaan awwalshee madaamiin sin amantu abbaa manaa ofii amanti malee abbaan manaasis yeroo dhaqee isitti mattee hin kaada dhiirti biyya kanaa jaartii ofii baay'ee sodaatu beektu. Hin kaada waan ta'eef yoo dhaqee itti matte namni si amanu hin jiru. Itti himatin dhugaa rabbi sitti jabaate yoo ta'e biirootti deebii bakka jijjiirradhu waan akkanaa yoo isin mudatu ta'e. Nisi nama miidiyaa irratti ol baatanii mucaan baluu godina akkana abbaa filmaan akkana godhamaa jirteetu safuu tokko malee jechuudha. Kaasatan ijoolleen jimmaa yeroo waa haasoftanuu safuu eeggadhaa bicuusii. Akkana godhamaa jirti maatiin maalluun jedha ijooluma hundata kanatti jiraataara nuun jedha bar yeroo isin akka kana afaan bantanii jechuudha. Safuu tokko malee abbaa filmaan akkana godhamaa jirti maaliidha? Maal abbaa filmaan akkamitti akkana godhamtisiini? Rakkoo eegatee haramna gootu akka kana hagootu eega kana ta'e madaamitti himtus madaamiin isiin amantu rakkoon akkanaa yoo jiraate ta'e mana keessa hedduu miti bakka tokko darbee jiraachuu danda'a hin jiru hin jedhudhaan yoo rakkoon akkanaa isin mudatu ta'e madaamitti yoo himtanis madaamiin furmaata isiniin gootu ittiin himinaa jaarsa madaamii hojjettanii ija keessan ilaalinaa yeroo inni waa isinitti bishiq jettanii ittiin kolfinaa aramni yoo itti kolfite na barbaaddee siin jetti kun amala arabaati itti kolfitee waan yeroo naasa'u bira dhadhaabatte taanaan nafeeti siin kun jetteetiyyi si barbaaddi. Kanaafuu yeroo aramni jaarsi madaamii waa isinitti dubbatu kompos jedhaa mataa keessan gadi qabaa yaaduma isaa qofa jalaa fudhadhaa. Yeroo bira deemtanus yeroo hatan suutaan yaani hojjettanii ija madaamii keessan ilaalinaa. Isii birattis haa ta'u qobaattis haa ta'u dalagachuu biyyaa baatan waan ta'eef jechuudha. Kaayyoo keessan hin dagatin haala kalhaadha. Waan dalagachuu biyyaa baatanii gobbas jedhaa mataa keessan gadi qabadhaa. Eebbaa mana madaamii yeroo inni waa isinitti mujaba baaftanii akkanatti ilaalinaa. Hin ta'u ilaaluun maaliif dhiirtii amala hin qabdu yaani jaalala keetiif utuu hin ta'in amala hin qabdu dhiirti baalageedha jechuudha. Kanaaf jennaani yoommoo waan akkanaa si mudatee namicha abbaan manaa madaamii kun giddiidhaan si daffaru kan ta'e biirootti deebi'i yoommoo biiroon si deeffachuu didee 991tti dawwaladhu poolisii biyya kanaatti. Abbaa manaa madaamiin kun waan akkanaa dirqiin ijoolleen madaamii dirqiin si gochuu waan akkanaa feete taanaan dawwaladhu biiroon poolisii dhufee si hafuudhu mana sana jechuudha. Malee isin abaluutti sagalee qabdanii alaa hiriyaa kooteetti sagalee itti qabattee itti matta. Isiin habiibti borachumaan tiktook irra si baafti. Suuraa keetii wajjin iyyee isii kana jaarsaaf jaartiidhaan obboleessa ilmaaf abbaan akkana godhaa jiranii. Ijoolleen keenya yeroo waa intini haasoftanu safuu eeggata haasaa safuudha bara ijoollee jimmaa biratti waan akkana suuta haasaa suutaalillee dubbadhaa malee ifuma baaftanii yeroo dubbattanu maal jedhama miidiyaa kana amma nama hundatu fayyadama yaa jamaa. Biyya hundatu fayyadama bari Itoophiyaa hunduutu fayyadama namni maalluun jedha akkuma kana shamarri biyya arabaa hundinuu akkanatti jiraata artinuun jedha. Kanaaf wanna yeroo waa haasoftanus safuudhaa wajjin haasaa mucaan kun akkanatti rakkata artiidha malee dhuftanii gudeedama artii bollaa laazima ibiidha barkuun wanna kanaaf hin ta'uu hin qabu suuta haasaa yeroo dubbattan. Atis immoo yeroo mana dhugaa keessatti obboleetti koo eebbifamee waaqayyoon eebbisu waanuma jiru jettee obboleettiin keenya kun jechuudha. Akkuma beekamu yeroo baay'ee ijoolleen keenya ofuma isaaniitti jala kolfanii itti kokkolfanii dhiirotatti kolfanii raawwatanii booda ibidda keessa seenan jechuudha. Qabaa keessa seenanii wanta kanaa kun of eeggannoo isin barbaachisa keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan malee warri duraaniin hunduu keenyaa hin beekne namni hin beekne hin jiru. Akkaataa araba wajjin bultu akkaataa araba warra dhiiraa biraa fi warra dubartii birattuu garaagarummaa guddaa qaba isaan birattuu jechuudha. Atol jettee deemuudhaa fi isaan lamaan jidduuttu garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo yeroo waa himtanis ta'e yeroo waa seettinis ta'e warra dhiiraa kanatti kokkolfuu dhiisaa dhugaa waaqaa jechuudha. Baay'ee tokko gaarii miti yoo kokkolfite fuula keessa si argatu achumaan waan biraa keessa saaxilu seensisu jechuudha. Akkas isiniin jedhaanillee akka kootti dhugaa jette obboleettiin keenya waanuma jiru dubbattee dhugaa rabbii gisee tokko ijoolluma keenyatu itti minyiffataa jala ofuma isaatti jala bu'anii dhiirri booda immoo waan itti aanee isaarratti dalagaa jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba.
galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga nagaa jiraattan isiniin jecha egaa hordoftoota kiyya kaayee warroonni chaanala kiyya faarawaa taatan sabskraayibii gochuun maamila kiyya ta'ee warri ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa obboleettiin keenya tokko yaada bareedaa tokko nu qoodde dhugaadha ijoollee baay'ee yeroo baay'ee waanuma xiqqoo irratti ijoolleen ofuma isaaniitii warra dhiiraa kana bara deddeemati yookiin itti kokkolfaa booda immoo nu gudeede sun nu gudeede jaarsi nu gudeede jaartiin nu gudeede waan akkasii haasa'u dhugaa rabbii gisee tokko tokko jechuudha. Ijoollumti keenya kunillee ofumaa balleessanii achi jarallee badaa godhu jechuudha. Maaliif nuti kan baaneef dalagachuudha. Kanaaf muti dhiira isaanii immoo hin beektan yeroo isin dubbatan yookiin waan tokko yoo isinitti himan akka waan ofii keenya miidhamaa jirrutti ilaaltan. Maaliif nuti keessa beekna nuti hanga marra warra dhiiraa dhiistii warra dubartii birattuu shaashuu ofirraa fuunu dhugaa dubbachuu jechuudha. Nuti ijoolleen keessa turre hin beekna warra dhiiraa dhiistii warra dubartii birattuu shaashii ofirraa fuunu kafanni keenya dhiiraa kaawwanna. Ittiin kokkolfinu wajjin hinaasuuf waan nuun jedha san geessuu fi biraa deemu gara isaanii deemnu kara warra dhiiraa achiin dabarrachu waanuma isaanii geessuun soo ta'e akka akkaatti kenna malee wajjin kolfa minaamina kana hin qabnu jedha. Maaliif beektanii madaamin isaanii baay'ee nama jaalattu. Madaamin dhugaa dubbachuu dhirsa ofiiti irratti sin dhiiftuu sin jedha si ajjeefti. Dhugaa waaqa lubbuu keessi baasti dhirsa ofiiti irratti. Akkasuma osoo ati waa rakkattee illee yoo inni illee sitti kan deemu ta'e isheetti mannuchuun gaarii miti. Ofii inni isheetu na barbaadde jedhaan ofuma isaatii na barbaadde booda sirra rakkinni guddaan gaa malee isarra wanti rakkinni ga'u tokko illee hin jiru. Si ajjeefti jechuudha. Lubbuu kee baafte dhirsa ofiiti irratti akka nama biyya keenyatti miti isaan inna dhirsi isaaniitis immoo dhuguma baay'ee jaalata dubartii isaanii hin kabajallidha akka nama keenyaa akka dhiirota keenyatti miti jechuudha. Innaa lubbuu irratti sin baastii adaraa keessa nuuf eeggadha waan akkanaa kanaa. Yoo akkama jedhamu yoo warri dhiiraa humnaan kan isitti deeman ta'e ishiitti himina. Poolisiitti bilbiladhaa malee ishiitti hin deemina. Dhugaa rabbi rakkina guddaadha gaafa san jechuudha. Gini gaafa shiidhaniin akka itti natti deeman jette salphina guddaadha. Kanaaf immoo poolisiitti bilbilachuu qabda. Poolisiin dhufee mana sanii si baasuu qabaa jechuudha malee yookiin biirootti bilbilattee malee inni dhirsi kee akkana godha jennaan ofii keetti ishiitiin na barbaadde jedha gaafa sanii sumatti duuti faradamtii lubbuu ta'etti faraddaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo sin barbaachisaa obboloota koo adaraa keessanii waaqayyoon nu haa eegu kuniin ulfaata dhugaa rabbii biyyuma namaa kana keessa waaqayyumti nagaa nu agarsiisu xalootii olii godhaa dhugaa rabbi hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf wanta akkanaa kunillee hin deemas garuu deemat illee jiraatu hundaa miti bakka tokko tokkotti argama. Akka argamu kanattis immoo ofii keechanii akka madaamitti hin himne dhugaa rabbi isin ajjeefti ijoollee dhugaa hin ajjeefti jechuudha. Isaan wal amanuu nuyi amanuu waanuma fe'e illee ta'e isaan garuu wal amanuu jechuudha. Bakka inni ofii na barbaadde yoo gaafa siin jedhe ishiin natsaa lubbuu ta'e baasti jechuudha. Kanaaf of eeggannoo sin barbaachisaa sin jedha hordoftoota kiyya waaqayyo nu haa eegu sin jedha hunduma keessa nu waaqayyo sin haa eegu of eeggannoo godhaa haga danda'ametti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif dhiironni isaanii yoo ati ittiin kolfuu baatte si sodaatu gaafa ati itti wajjiniin kokkofalte immoo sin dhiisan isaan akkasuma akkuma ati taate yoo kostorratti jette isaanis kostorma sitti jedhu warri dhiiraa yoo ati wajjin kokkolfite wajjin kokkolfanii gara biraas oofu jechuudha. Innaa akkasi of eeggannoo cimsaa waaqayyo sin hojii haa ta'u.